by the way amma tu arar so biqilati fi ibsana go irra wallolu jira na yuduretaati 4 hours ago khunis taran ka harargeeti ja khunis taran tashawaati ja summi achi qabani fudhatani biyya geeffatan jechuudha garuu jaarsi kun victimized isaan jidduutti nama khale rakkoo meeq cinqii meeq daadarkaa meeq wajji keessa bahani arra diina wajji dhaabbatanii isarratti murtii du'a dabarsan jechuudha Haacaaluu Hundeessaa Juun 23 wareegame 29 itti hogganoonni dhaabaa cuftee hedduun warri KFO gaafa guyyuma sani qabaman warri keenya ABO guyyaa 3 booda moo 4 booda OMNs guyyuma san cufame ibsa ejjannoo baasuudhaaf maaliif ji'a tokko isaan barbaachise yeroo wanni kasii qabeenya sabaarra gootan sabaarra gahu zaadi dama furkeessatti ibsa ejjannoo baafta kun waan PPO jigattaa'anii akka ummanni qabsoosaa fuulatti hin deebifneef tolfamee gabbahee jechuudha gaafa PP'n OMN cuftu yoo dhugatti amma waan jedhan kana ta'e maaliif yeroo san dhaabbatanii hin godhin gaafa hiriirri biyya keessa haydhamanis daa'imman xixiqqoon biyya keessa dhumu jiru dubartii ulfaata ilmoon baatii 6 irraa bahu jirtu gudeedanii maaliif ibsa tokko baasanii kiraayimiin Oromoo irra deemtutu dhaabbachuu qaba maan jedhin jarri arra hegaree miidiyaa irratti as ba'e kana jedhu kun so kun waan tolfamee akkana ja'ameen ammallee ittiin deebi'e warraaqsa deemu jiru kana karaa jijjiirsisuudhaaf waan godhaa jirani dubbii garbaabaan jettiin deebi'a an akkaan beeku miseensi ABO tokko akka ABO'tti akka pirinsipila ABO'tti hogganni isaatis akkasuma lafa nyaapni instituushinii Oromoo itti diigu jirutti abbootii gadaarraa haga miidiyaatti haga jaarmayoota siviilii Oromoo diigu jiru kanatti yoota qeeroo barattoota dubartoota hidhaa jiru jera shanan jahan kana so called maaltu special isaan godhee sanirraa isaan hambise maa hin hidhamne jechuu kiyyaa miti naa hubadhu okay mirgi isaan jara kana wajji qaban kun maali okay amma maaltu naa gala dhufe gootan ilaa hanga amma qabamaa jiran jolloota jajjaboo dabballoota adda bilisummaa Oromoo magaalota Finfinnee keessatti hojjetaa turan jaha qabsiise jara kanaan ja sababni isaa arrallee waan ja'aniitu jira arrallee maqaa isaan dabarsanii kannaniitu jira tika mootummaatti akka to'atamaniif ijoollonni kanneeni mooraala qabaatee gabbehee kana godhuuf hayyu dureen quba qaba ja'anii hayyu dureen yoo quba qabaate house arresti mootummaadhaan goosisan kana gabbaasanii miidiyaatti geessanii naa godhimaan jenne qubaan qaba maaliif hin jenne arra garuu isaan mootummaan nu wajji jira ja'aniiti jaala isaanii kakalee qawwee qabatanii waliin kakatan kakalee alaabaa qabatanii waliin kakatan angoof ja'anii horii ja'anii jireenya ja'anii ganan jechuudha garuu daawit ibsaa jaal daawit ibsaa rabbiin isan ganne sabni Oromootillee isan ganne yoo ajjeesanillee goota keenya barabaraan yaadanna yoo jiraate immoo lubbuun nageetee uummata isaa keessa jiraata kanafu wanni media gadhiisanii wanni hidhamtoota gadhiisan hin jiru eenyu isaan kasan godhan who are they kanuma an jalqabumaa ho haala deemu arkeen adeemsa deemu arkeen shiraa fi yakka warri amma biyya keessa kana goona ja'an waraana bilisummaa Oromoo irra oofan arkeen ejjennoo waraana bilisummaa Oromoo fudhadhee arra waboo faana dhaabbadhee gargaara mirga abbaa biyyummaa Oromoo akka waraanni bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf hojii hojjechaa jira ibsallee baafne kanarratti hogganootaan Oromoo dararuun warra karaa nagaatiin qabsooyna jedhu ummata Oromoo ficcisiisu mootummaa kana ni balaaleeffanne akka waboo global tax force ibsallee irra baafne jirra jechuudha fayyaa ta'e hayyee gaafini saamiyaa sumattuu deebiyaa jechuun ibsa ejjannoo takka baastanii jirtanii akka durattuu dubbatte sanitti ibsa koree deeggarsa ABO idil addunyaa global
Ola Support Task Force. Maali jechuun qabiyyeen ibsisanii maali wanni isin gaafatan achi keessatti yookaan wanni isin balaaleffatanii jennoon keessan kan ibsisanii gabaabsinaa dubbadhu. Tokko addi bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin qabsaa'aa eegale. Gaafa galu hogganni kun ilmaan keenyaatu aangoo dhufe. Badii kalee hojjetanirraa baran je'ee garaa qulqulluun summii ta'uu isaanii hin beekne isaan warra OPDO kana. Garaa qulqulluun akka ilmaan Oromoo tokkotti araara san fudhatanii galan. Gallee jechuudha nu cufti waliin. Gaafa gallu shirri achuma jalqabe. Achuma xaxamuu jalqabe. So sanirraa ka'ee ilaa sadarkaa irraa kana ga'e. Walumaa galatti ibsi kun